Dabli siyaasa Amaaraa keessatti beekamtii olaanaa qabu obbo Andaargaachoo Tsiggee hoolaa gogaa jijjiirfate jechuudhaan hidhatanii hooggantoota TPLF qabu irratti garee simtoota dureen hoogganaa otoo jiru yaadni inni dhiyeenya kana dubbatee garee TPLF buufachiisee jiraachuun dhaga'ama. Qondaalli olaanaa mootummaa federaalaa hanga ministeera biyyaatti hooggane obbo Gadduu Andaargaachoo wayita eegumsa makiinaa paarkingii hojjetu mul'ate. Ajandaa miidiyaalee ta'uun yaada garaagaraa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa biratti kaasee jiraachuun mul'ate. Hundeessaa fi hoogganaan Baalaadaraas magaalaa Finfinnee mootummaatti finciluun garee faannoo hoogganaa jiru obbo Iskindir Naggaa odeeffannoo du'ee jira jechuun labsamte hordofuudhaan lubbuun jiraachuu isaa Dooch Weelee afaan Amaaraatti himee jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 25 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaati amma bal'ina duuttaansi. በህወሓት በኩል ከቀረበው አጀንዳ መካከል አንዱ ከፋኖ ጋራ ባንድ ላይ የምንሰራበትን ሁኔታ ፍጠሩልን ነው ያሉት ያለው ኤርትራ አማላጅ እንዲሆን ኮኢንዶሚቹን እንዲሆን በህወሓትና በፋኖ መካከል በኤርትራ መንግስት የቀረበውን sochii siyaasaatii fi waraana mootummaa Eertiraa maqaa Tsimdoo jedhuun hoogganaa jiru keessatti dammaqinaan hirmaataa kan jiru obbo Andaargaachoo Tsiggee yaada falmisiisaa dhiyeenya kana kenneen wayyaanee dallansiisuun dhaga'ame. Gaaffii fi deebii miidiyaa onlaayinii Aankar waliin taasiseen obbo Andaargaachoo Tsiggee TPLF fi faannoon to'annaa mootummaa Eertiraa jalatti walitti dhufeenya uumuu isaanii erga ibseen booda marii walitti dhiyeenya taasiseen humnoonni faannoo lixaa Tigraay deebifna jettanii naannoo sana humnaan to'achuuf yoo yaaltan fudhatama kan hin qabne jechuudhaan dubbate wayyaanee kan buufachiise hoggaatu hooggantoonni wayyaanee yaada kanaan walii galuu dhabuurratti ammas Andaargaachoo Tsiggee komachaa jiraachuun mul'ate. Odeeffannoon obbo Andaargaachootuun ibsa miidiyaa ta'uu isaa hordofuun itti aanaan dura taa'aa dhaaba wayyaanee obbo Maanu'eel Asaffaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti deebii cimaa kanneen jechi shira lukkuu uffata hoolaa uffattee jedhu fayyadamuudhaan deebii kan kenne ta'uu Maanu'eel Asaffaa ibsee jira. Maanu'eel Asaffaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Tigraay ta'uudhaan hoogganaa kan jiru hoggaa ta'u ibsa isaa kana keessatti Andaargaachoo Tsiggee kanaan dura uummata Tigraay waliin tumsaa kan turee fi hojii gaarii hin hojjenne amma akka waan sirnichaa lolaa jirutti humna uummataa jidduutti wal qoqqoodinsa uumuudhaan ummata Tigraay balleessuuf hojjechaa jiraachuu himate. Obbo Andaargaachoo Tsiggee ifatti paartii ummata Tigraayitti makamuu fi ji'oota muraasa dabran keessatti waltajjiiwwan paartii ummata Tigraay adda addaa irratti dammaqinaan hirmaachaa akka ture miidiyaan Awuraambaa Taayims gabaasetti jira. Yeroo ammaa tana TPLF fi faannoon mootummaa federaalaa irratti qabsoo taasisan illee lafa walqaayii daangaa Amaaraa fi Tigree irratti kan waliif hin galle ta'uu ejjennoo qaban mul'isanitti jiran. Hooggantoonni Amaaraa hedduun daangaa Amaaraa qixa sirrii saraaruuf kan carraaqan hoggaa ta'u TPLF ammoo mootummaan Tigraay daangaa sirrii walqaayii deeffachuu akka qabu irra deddeebi'uudhaan ibsa baasaa turuun ni yaadatama. Qondaalli olaanaan mootummaa Itoophiyaa duraanii hanga ministeera biyyaatti hoogganee ture yeroo eegumsa makiinaa yookaan iddoo paarkingiitti argamu ajandaa miidiyaalee hawaasaa ta'uudhaan fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa biratti yaada garaagaraa kaasetti jira. Hoogganaan mootummaa olaanaarraa gara eegumsa makiinaatti kan dhufe ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraaniitii fi pirezidaantii naannoo Amaaraa kan ture viidiyoon obbo Gadduu Andaargaachoo Ameerikaatti hojii paarkingii hojjechaa jiru agarsiiftu ajandaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa biratti yaada garaagaraa kaasuun mul'ate. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gariin obbo Gadduu kan dinqisiifatan hoggaa ta'u gariin arrabsoo fi gariin viidiyoo fakkeenyummaa gaarii qabu jechuudhaan yaada adda addaa kennaa jiraachuun ni mul'ata. Viidiyoon yookaan suur sagaleen pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii akkasumallee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa duraanii obbo Gadduu Andaargaachoo Ameerikaa keessatti hojii inspeekshinii paarkingii bakka dhaabbii makiinaa hojjechaa jiru agarsiiftu jaamirratti miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uun yaada garaagaraatii fi falmii adda addaa kaasuun ibsame. Viidiyoo kana namoonni tokko tokko karaa sooshaal miidiyaa irratti maxxansuun ergaa obbo Gadduu Andaargaachoo qaanfachiisuuf yookaan hojii isaanii xiqqeessu dabarsaa kan jiran hoggaa ta'u haa ta'uti malee ammoo qabiyyeen viidiyoo suur sagalee kun faallaa yaadameen alatti illee xiyyeeffannoo namoota hedduu argachuun waa'ee kabaja hojiitii fi jireenya qondaaltota mootummaa aangoorraa bu'anii fi qulqullina hojii dubbeessaa barnoota isaa irratti yaada bal'aa kaasetti jira. Namoonni yaada isaanii kennan keessaa hedduun qondaalli mootummaa olaanaan tokko keessaa namni sadarkaa barnoota PhD qabu aangoorraa erga bu'een booda hojii dhuunfaa hojjechuu waan nama qaanfachiisu odoo hin taane kan ittiin boonan ta'ullee ibsan. Gariin ammoo biyya ormaattis ta'u akkamitti sadarkaa barnootaa doktora ta'u qabatee
eeduu khawardiyyaa makiinaa ta'a jechuudhaan kan qeeqan hoggaa ta'u gariin ammoo gara laafummaa fi qulqullummaa yeroo aangorra turetti qabeenyummaa saamuu dhabuu kan mul'isee jechuudhaan ibsan. Akkasumallee namni tokko sadarkaa aangorra tureen odoon taane hojii isaa amanamummaa fi akkasumallee akkaataa jireenya isaa irratti kan madaalamu ta'ullee kanneen ibsan yeroo jiran falmiin viidiyoo kanaa kan ka'e dhimma nama dhuunfaa rakkoo caalaa kabaja hojii jireenya dhuunfaatii fi qondaaltota mootummaa aangoo isaaniin booda kan agarsiiftuu fi fakkeenyummaa gaarii kan qabu jechuudhaan kanneen dinqisiifatan jiraachuun mul'ate. Walumaa galatti viidiyoon tun nama qaanfachiisuun odoon taane kallattii biraan ammoo namoota hedduu fakkeenyummaa gaarii kan qabu jechuudhaan ibsanitti jiran. Taateen qondaala mootummaa Itoophiyaa obbo Gadduu qofarratti kan mul'ate odoon taane qondaala mootummaa Itoophiyaa hedduu biratti illee haalli kun baratamaa ta'uun ibsame. Faallaa kanaatiin ammoo bara mootummaa Dargii qondaalli mootummaa olaanaan obbo Taamiraat Laayinee waggoota hedduuf erga hidhameen booda mana hidhaarraa erga bahee mana gaazaa banachuudhaan Ameerikaa keessatti hojii uummatee jiraachuun faallaa viidiyoo Gadduu Andargaachoo fa'aa ta'uun ni beekama. ዓመታት በርካታ የግድያ ሙከራዎች አምልጫለሁ በእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። Hundeessaa fi hoogganaan balaa daras magaalaa Finfinnee mootummaatti finciluun garee faannoo hoogganaa jiru obbo Iskindir Naggaa odeeffannoo tibbaa kana du'ee jira jechuudhaan labsamte hordofuudhaan lubbuun jiraachuu isaa ibsa kennuun dhaga'ame. Akka gabaasa Doiche Welle afaan Amaaraatti hoogganaan faannoo Amaaraa damee faallaa zamana kaasee ta'e Iskindir Naggaa ani lubbuun hin jira hin duune ani Iskindir Naggaa hin jira diinni khiyaaduu jechuudhaan dubbatee jiraachuu gabaase. Iskindir Naggaa gabaasa dhiyeenya kana du'ee jira ja'uu guutumaa guututti soba ta'uu ibseeti jira. Akkasumallee waggaa 4 dabran keessa lafaa fi qilleensa irratti diroonii mootummaa raawwatamaa tureen obbo Iskindir du'ee jechuudhaan shakkiidhaan viidiyoon kun gabaafamaa turuu ibseeti jira. Sochii feleellaa humnoota tikaa mootummaa boqonnaa hin qabne ifa ta'e odoo jiru yaaddoodhaaf harka gareewwan hidhata biroo irratti yaada kennu akka hin barbaanne yeroo isaa eeggatee yaada kan kennu ta'ullee Iskindir Naggaa yaada isaa gabaabsee jiraachuun gabaafame. Qabsoon faannoo humnoota yeroo dheeraa fi ilaalcha gara jabeeyyii naannoo Amaaraatiin alatti seenuun akka hoogganaa ta'e itti fufuu haalli ulfaataa jiraatullee ibsate jira. Kana malees obbo Iskindir Naggaa faallaa hoogganaa faannoo biraa obbo Zamaanoo Kaasee wajjin ilaalcha adda addaa kan qabanii fi yeroo ammaan tanaa garee faallaa ta'uudhaan beekaman. Gamtaan faannoo fi finciltoota biroo jidduu jiru hooggansaaf qophii yeroo ce'umsaa jalatti akka uumames ibsame. Daawwannaa ergama addaa gamtaa Afrikaa Olaasagan Obsaanjoon gara Tigraay ilaalchisee TPLF ibsa guyyaarraa kenniteen pirezidaantii Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ergama addaa gamtaa Afrikaa kanaa wajjin wal quunnamuun marii taasisanii jiraachuun ibsame. Daawwannaa kanaan dura keessatti komii qabaachuullee TPLF ibsite. Dhimmoota ijoo 5 mootummaan federaalaa waliin mariidhaaf akka qabxii jalqabaatti adda baafaman irratti ammas komii qabaachuu TPLF ibsa isiitiin addeessite. Mootummaan federaalaa uggura diinagdee Tigraay irratti kaayee akka kaasu marsaa waraanaa amma jalqabee akka dhaabuu fi haala nageenyaa tasgabbeessuu daangaawwan Tigraay bakkatti deebisee saraaru baqattoota Tigraay haala kabajaa fi naamusa qabuun qe'ee isaaniitti deebisu seeraa fi haala siyaasaa adda bilisummaa uummata Tigraayiif beekamtii kennuu fi ergama addaa gamtaa Afrikaa gaafa Afrikaatti Obsaanjoon abbootii taayitaa federaalaa waliin erga mari'ateen booda torbaan tokko yookiin 2 keessatti gara Tigraay kan deebi'u yoo ta'u TPLF eega Olaasagon Obsaanjoon TPLF wajjin mari'ateen booda mootummaan federaalaa haleellaa adda addaa irratti dhaqqabsiisuun kan isaan gaddise ta'uu Obsaanjoo mataa isaatti himuudhaan. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.